Fiqaaduu Ciibsaan jedhama. Asirraan fayyaa kana ammoo ittuma tajaajilamaa turre tajaajilli isaa baay'ee bareedaadha. Baasii gurguddaa baasaa turre sana birrii guddaa isa baasnu sana nu hambiseera jechuudha amma tokko. Namni na dhukkuballee hin jiru. Yeroo rakkinichi dhufu immoo itti dhufaa saantimni immoo harka jiraachuu dhiisuu hin danda'a. Horii gurgurachuu illee otoo horii qabaate immoo waan dura hin qophoofneef liqiilee dhabuu hin danda'a. Na gidduu sanatti immoo gudaatiin argataan kun egaa hubannoo keessa galchannee waa kana ilaallee dhumate fayyaa kan caale waan hin jirre. Namoonni hubannoodhuma kana fudhataa jiru irraa waan ta'eef waan namni rakkoo arges waan namni irra gahee warra qabeenya illee hin qabne yeroo waa argatan waggaa tokko ishee kaffalatan kanaan of eeggannoo ta'ee fi amma hikimnaasii miti ammoo godinaatti yookaan deemamu kan ta'u wanna kanaaf itti fayyadamu jechuudha. Itti fayyadamus ta'uutu irra jira hin taanas. Bu'uun qabate fidannee dhumne toluma tajaajilchiifannee galla rakkina karaa kana addanaa hin qabu. Kun carraa guddaadha. Daa'ima keenyas ta'ee nuyi haadha warraa keenyas ta'ee nus taanes baay'ee har'a gargaarsa guddaadhaa fi mootummaan kun yaalii kana nu yaaluunsaa baay'ee carraa gaarii kan qabnu. Kan qarshii guddaa nu barbaadullee kan waggaa tokko tajaajila waggaa tokko kana nu yaadee nu gochuunsaa kan qabus kan hin qabnes waluma qixa gargaaraa jira mootummaa. Asirraansii fayyaa namni nama dura dhaabbatus hin jiru. Garuu itti fayyadamuudhaaf hubannoo dhabuudhaanidha. Hawaasni keenya beektaa iddoo tokko tokkotti hoggaan ilaalu waan akkasii gaafa kaasanii lakkii isa akkasii kana tajaajilamnaa irraa yoo itti hubannaa dhabdan irraa kan qabu namoota baay'ee irraa barsiisnee irraa hubachiisnee irraa akkuma ganda keenyaatti jechuudha hawaasa keenya keessatti. Warra akkasii kana immoo itti deemnee boris nuuni warri tajaajila akkasii qabannu kun isaanis irra deebinee hubachiisnaa kanan jedhudha keessa kooti. Geetaammoo isaan jedhama. Qindeessaan inshuraansii fayyaa Jimmaa Arjooti. Bara 2015 kana keessa qorannaa miseensaa amajjii tokko irraa kaasnee eegallee kan inni jirru. Qophii boqonnaa duraa keessatti hubannoo waa'ee inshuraansii fayyaa hawaasa keenya bal'aa hubachiisaadha kan turre. Namoota miseensa inshuraansii fayyaa ta'uu barbaadan haaraas ta'e haaromsaa eegallee jira jechuudha. Bara kana haaromsee karoorri keenya 1,824 ture. Sana keessaa naannaa 1,198 parsantii 66 kan jiru jechuudha. Karoora keenya haaromsa bara darbe irraa gaafa laallu miseensa haaraa hin roonne jennee kan yaadnee jirru naannaa 16,800 fi 48 keessaa 719 miseensa haaraa horanneedha kan jirru. Walumaa gala hanga yoonaatti miseensa haaraas ta'e haaromsa karoorri keenya 18,672 keessaa naannaa 1,917 raawwannee jirra jechuudha. Harka qalleessaa bara 2015 keessaa bulchiinsa aanaatiin baajjanni qabamee fi naannaa 490 akka caalu kallattii taa'anii raawwannee jirra jechuudha. Walumaa gala amma yeroo ammaa kan karoorri keenya naannaa 2,497 keessaa 638 raawwannee irraa parsantii 27 jirra jechuudha kaanaa keenyaatti. Raawwiin keenya gadi bu'aadha. Raawwii guddaa galmee isaa kan hin jirre jechuudha. Yoo xiqqaate parsantii 50 isaa ol horachuudha kan qabnu jechuudha. Harkifannaa hin jiraata. Ammas kun maal barbaada deebinee hubannoo hawaasaa sadarkaa bu'aa fayyaatti sadarkaa kellaa fayyaatti deebinee hawaasa keenyaaf yoo humne inni dhufu kan jedhu abdii qabna jechuudha. Dhaabbanni inshuraansii fayyaa Jimmaa Arjoo dhaabbata sagalee wajjin walii galtee uume kan jiru jechuudha. Akkuma beekamu aanaa keenya buufata fayyaa kan mootummaa 6 jira. Salan mootummaa tokko mana qorichaa hawaasaa yookaan koominitii faarmaasii tokko jira. Karoorri hundaa'uudhaan Naqamtee ispeeshaalaayizdii hospitaalii wajjin agriimentii uumne jira jechuudha. Tajaajilli dhaabbata inshuraansii fayyaa yookaan tajaajila inshuraansii fayyaatiin kennamu baay'een isaa tokkoffaa tajaajila yaalii deddeebiidha jechuudha. Namoota OPD yookaan immoo namoota dhukkubsatanii dhufanii yaalamanii lammaffaa ciibsanii yaaluun hin jiraata. Tajaajilli laaboraatoorii hin jiraata. Tajaajilli raajii yookaan imeejingii hin jiraata. Ciibsanii yaalamuu hin jiraata. Tajaajilli qorichaa hin jira jechuudha. Tajaajilli isaa bal'aadha. Asfaamii xiqqoon jedhama. Dhiyaanaatti gabatamaa waajjira fayyaa Jimmaa Arjooti. Tajaajilli inshuraansii fayyaa hawaasaa aanaa keenyatti xumura bara 2013 irraa kaasee hojiirra oolee jira jechuudha. Karoora bara kanaa keessattis
Waqtiin kun waqtii itti miseensummaan inshuraansii fayyaa haareffamuu fi miseensi inshuraansii fayyaa hawaasaa haaraan horatamudha. Akkuma beekamu egaa karoora bara baajataa kana keessaati gara ji'a tokko olii xumurameera jechuudha. Akka karoora hojii kanaa qabamee jiru keessatti kaffalaa haaraa irratti baay'ee kan nu hafudha. Kunis karoorri keenya abbaa warraa 16,848 raawwiin hanga ammaatti qabnu abbaa warraa 714 naannoo parsantii 4dha. Kun immoo raawwii baay'ee gadi aanaadha. Kana yeroo jennu gaa wantoonni hanqina raawwii kanaa ta'an keessaatii inni ijoon gandoota gara fageenya irratti jiranii fi keessattuu hospitaalaa fi bakkatti nageen haareffamuu irraa fagaatanii jiran irratti gadi bu'ee jira jechuudha. Wanti ijoon irratti xiyyeeffannee hojjechuu qabnu jiini kun ji'a kana dabalatee gara ji'a tokkoo fi guyyaa 20 akkas kan nu hafudha jechuudha. Akka karoora qajeelfama kanaan miseensa inshuraansii fayyaa haaressuu fi haaraa horachuudhaaf qabamee jiru keessatti. Kanaaf ogeessis ta'ee qaama hooggansaa wajjin wal ta'iinsaanii ji'a kana keessatti itti duullee hubannoo uumuudhaan isa ta'u itti dhiyeenyaan hawaasa kanarraati miseensa kaffalaa irraa nagahee kunnee fi haaressuudhaafis gara gandaatti bobba'uu qabna jenneetu qabannee jirra jechuudha. Rakkoon hubannoo guutumaa guutuutti hin jiru hin jennu, garuu immoo barbaachisummaa isaa irratti hubannoon bal'inaan kennameera. Garuu sirna itti fayyadama inshuraansii fayyaa sirriitti beekuu dhabuurraa wal qabatee hanqinni hawaasa biraallee ni mul'ata jechuudha. Kana yeroo jedhu miseensi tokko yoom miseensummaa isaa haareffata, hanga yoomitti tajaajilama, hanga eessaatti tajaajilama, dirqamniif mirgi isaa maalidha kan jedhu sirriitti bisheessee beekeera hawaasni kun jechuun hin danda'amu. Hiikumti inshuraansii fayyaa namni dhukkubsachuuf utuu hin ta'in yoo dhukkubsate ittiin tajaajilamuudhaaf ta'ee hubachuun fi wal hubachiisuu irratti ammallee wanti hafu ni jiraata jechuudha. Komii kenna tajaajilaa irratti nutis fudhachuuf qophiidha. Garuu immoo komiin ka'u irra guddaan hanqina dhiyeessii qorichaa ta'uu danda'a yaadaanis. Dhiyeessii qorichaa wal qabatee hanga danda'ametti buufataaleen fayyaa galii keessoo ni sochoosu deddeebi'anii dhaabbata qoricha dhiyeessu dhaabbata ibsaa jedhamurraati akka bitamuuf yeroo daddaatti carraaqqiin ni taasifama. Kana qofas miti hospitaala Arjoo faarmaasii hawaasaa banee jira, sanaa wajjinis walitti hidhamiinsi uumamee achirraas akka argatan taasifamaa jira. Inshuraansii fayyaa jechuun egaa wabiidha jechuudha. Wabii jechuun yoo rakkoon dhufe kan itti wabii darbuudha. Wabii ofii qofatu hin ta'in immoo waliifis wabii darbuu kan jedhu of keessaa qaba hiikkoonsaa jechuudha. Kanaaf dhukkubsachuudhaaf miti miseensa inshuraansii fayyaa kan ta'amu. Yoo dhukkubsatan garuu baasii hin malleef yeroo hin malletti akka hin saaxilamnee fi miira sanaan hubatamee namni kamiyyuu waqtii inshuraansiin fayyaa itti haareffamutti fi miseensi haaraa itti horatamutti bifa si'aayina qabuun miseensummaa guuttachuun barbaachisaadha jechuudha. Waqtiin isaa hin beekama, muddee irraatii hanga gurraandhala 30ttidha. Kana gidduutti immoo namni kamiyyuu yeroo kanatti fayyadamee miseensummaa isaa haareffachuu kan miseensa ta'ee jiru immoo miseensa ta'uu qaba kan jedhudha. Hawaasni nuufis hubatee walis hubachiisuu qabu. Dhiyeessiin akka barbaadametti darbee guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo wanti isaan argatan, wanti isaan irraa tajaajilamanii xiqqaatu guddatu gatii isaan ittiin miseensummaa inshuraansii fayyaa guutanii ol ta'uu danda'a jechuudha.